Finne kan sirbe nuhoo goobana bara 1991 hanga 92tti achuma biyya keessa ture. Erga ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa dhibamee bayeen booda gara Kanadaatti deebi'e. Erga Kanadaatti deebi'e ammoo gullallee lafa seenaadhaa baay'eedha kan si yaadatu Oromoon sin irraanfatu jechuudhaan sirbe. Oromoota hedduuf ammoo yaadannoo kaa'ee dabre. Nuhoo goobana baroota 13 dabran kana biyyuma keessa jiraataa kan ture yeroo ta'u waggoottan 7 dabran garuu dhukkubsataa akka ture himamaa ture. Fayyaa dhabuun isaa ammoo waltajjii aartirraa akka fagaatu isa dirqe. Nuhoo goobana sirboota isaa qabsoo bilisummaa Oromoo malee dantaa mataa isaatii fi maatii isaaf oolcheen beeku. Haadha manaa afurirraa ijoollota 6 kan hore. Nuhoo goobana ijoolleen isaa yeroo ammaa biyyoota akka Ameerikaa, Jarman, Kanadaa fi Itoophiyaa keessatti argamu. Namni ganna 40 dhimma aartii Oromoo irratti hojjetaa ture. Nuhoo goobana muuziqaalee isaa kanneenis kiraara, gitaaraa fi kiiboordiin qindeessuun haala nama hawwatuun uummata biraan gahaa ture. Meeshaalee eeraman kanneenis matuma isaatiin ni taphata. Nuhoo goobana keessattuu gitaara rukutuun qalbii namoota roraasuun kan beekamu artistiin Nuhoo goobana gitan qabu. Sirboottan isaa kanaanis Oromoonni miliyoonotaan dadammaqiinsa siyaasaa akka gabbifatan gargaare. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaatis caalatti qalbiin akka hubataniif isaan gargaare. Sirboonni Nuhoo lafee keessan dhuka Oromoota baay'ee keessa seenee argama. Artistiin Nuhoo goobana imala isaa baqattummaa keessatti afaanota akka Arabaa, Sumaalee, Ingiliz, Faransaayii fi afaan Amaaratis baratee jira. Oromoonni baay'een keessa fi alaan yeroo Nuhoon dhukkubsataa turetti gargaaraa turan. Garuu gargaarsi kun gahaa miti jedhu namoonni. Amajjii 18 bara 2022 magaalaa Adaamaatti boqotee jira. Sirni awwaalcha isaa ammoo kamisa boruu bakka maatii fi firoottan akkasuma Oromoonni kumaantamaan lakkaa'aman argaman magaalaa Adaamaatti raawwatamuuf akka jiru BBS mirkaneeffatee jira. Nutis lubbuu isaaf jannata maatii fi firoottan isaa akkasuma dinqisiifattoota Oromoo hundaan jajjabina Rabbiin haa kennuufi jenna. Imalli jireenyaa Nuhoo goobana imala qabsoo fi qabsaa'ota Oromootii ji'a. Gameessi siyaasaa obbo Johor Mahammad. Obbo Johor Mahammad kana kan jedhe fuula feesbuukii isaarratti ganna 1 fi ji'oota 5 booda dhaamsa gaddaa du'aan boqochuu artistiin Nuhoo goobana ilaalchisuun barreessee keessatti. Ergaa gaddaa kanaanis roorroo alagaaf harka hin kennu jedhee qabsootti seene. Rakkoon biyyoota baqaa Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Su'uudii Arabiyaa osoo harka hin kennachiisin sodaa fi qananiin Awurooppaa, Kanadaaf Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisin hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichee daandii ganama qabateerraa osoo hin baqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isa dura dabranitti makamuuf karaa fuula Rabbii deemee jee obbo Johor Mahammad fuula feesbuukii isarratti dhaamsa gaddaa barreesse kanaan. Dabaluunis Nuhoon sagalee isaa kiilolee saniin Oromoo faarsee tokkummaa gorse Oromoo onnachiisee yoo xiqqaate dhaloota 3 qaree qabsootti bobbaasee jee obbo Johor Mahammad. Itti fufuunis waan hawwii osoon argin booqatus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalatee fi har'a biraa deeme takkaa miti. Aarsaa isaa fi qabsaa'onni sabaa kumaa kitilaan kafalaniin bakki qabsoon irraa kaate fi irra geessee jidduu fagoodhaa jee. Hamma kaayyoon isaanii galma geessutti itti fufaa jee obbo Johor Mahammad. Dhaamsa gaddaa ganna 1 fi walakkaan booda fuula feesbuukii isaarratti du'aan boqochuu artistiin Nuhoo goobana ilaalchisuun barreesse keessatti abbaa keenya Nuhoof jannata maatii fi saba isaaf jajjabina hawwina. Kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godhee galmaan gahuuf waadaa keenya haaromsinaa jee dhaamsa isaa goolabuun dura obbo Johor Mahammad barreeffama isaa kana keessatti. Artistii Zarihuun Wadaajoo artistoota Oromoo Nuhoo goobana waliin baroota baay'ee dura hojjetaa turan akka ta'e beekamaadha. Du'aan boqochuu artistii Nuhoo goobanatti baay'ee gadduu isaa artistii Zarihuun Wadaajoo BBS'tti hime. Bara mootummaa ce'umsatii kaasee Nuhoo goobanaan wal beekuu kan hime artistii Zarihuun Wadaajoo Nuhoo gullallettis waliin sirbaa turre Oromiyaa keessa waliin naannoofnee sirbaa turres jee. Nuhoo goobana nama gaarii nama jaalatu baay'ee sabboona nama eenyummaa isaa beekuu jee artistii Zarihuun Wadaajoo du'aan boqochuu artistii Nuhoo goobanatti gadda isaa yeroo ibsu. Matuma isaafuu dhukkubsataa jiraatu kan hime Zarihuun Wadaajoo yeroo qaaman wal arganitti baay'ee akka dhukkubaa jiru natti hime jechuun dubbate. Zarihuun Wadaajoo gargaarsi gaafa inni lubbuun jiru Nuhoof godhame hojii inni Oromoof hojjeteen wal hin gitu jee. Nuhoo goobana wajjin kan wal bareessura Ijoollee gooti qabeessee naasaan beekaa isa booda chaartara keessan beeka. Yeroo chaartara wajjin wallisaa turre. Yeroo qaama ce'umsaa durii sanaa yeroo sana keessaa wajjin wallisnee gullallee itti wajjin turre.